Yuunivarsiitiin itti eebbifame jedhee sartifikeeta si garsiisuu danda'a. Intarneetii yoo seente waan isaanii ni agartaan kan. Dhiirri kana godha. Garuu tanaan fidii ja'anii fiduu diddeensi hin jaabu. Eessaa fiddi obboleessu? Haadha khiyaana wallamaa khiyaana. Milkaa'uu feeta lakkoofsa qeebeef. Ameerikaan siin jee nuti warra Itoophiyaa miskiina kana dhiisii billaahi aleek. Intala takkaatuutu silkii dhabe. Eessaa fiddee hin beeku waan lakkoofsa kiyya. Ta biyya Arabaati. Ani abaluun ja'ama unnooti kiristiyaanaan ture min islaamawee. Alhamdulillah baga islaamotee. Faaruun tarabbii ti faaruun cufninuu isaatu haa godhata inni sanuu ibiddirraa kana geessi baase. Gurbaa tokko unnooti maallaqa akkana na godheetiti na nyaatee nan jette. Amma ahabaab warri as keessa jirtan balaaxaa akkanaa nuti oofutti hin jirruu nan jetta. Mee naman qaanfachiisuu rabbii jee qaabuun agartuu goolalbuu pirootokoolaa kiyya bara lalaabu sababiin nacci wa nacci na qozaari attaayin bara. Hatta wanti gurraati illee bar nacci warni gartaan goo ustaada Hakiim Hassan Abbuu Muhammad Kalli Baalag. Garuu karsooyyee yeyyii mudawwaroo uffatte yeroon ta'eoo. शेयर करो आप भैया ايش امانه مالي بلات انا كناتني مو بالله عليك برخاك ابا مالك ايه يا رمسن ورب الكعبه ينقبون سنجا مليون تكد يو اركتي والله جمك اما وداني دفتي مالي غراب بلت بيتي ولتك ارشكم كدنيك امامكم Umteka watak ko udu Japoni rambi tanne sinjawa. Inawa wan tanas rabbu matu tu gira juaris jala kana teka ejin wa ko mata lafaka isaniti gadai isaniti rabbi jira ko kam gitu. Ukira gazu sinjawa. Abu akayo ateka sige abu anas walinu rahatu sinjawa rabbi jira wo. Confidence mo gurenya da agar gerba fannan sinjawa rabbi stri sanu rafulini. amin ya rab. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة قوتاد إرتوليتي جي صلى الله عليه وآله وسلم دورا وني لبدن أمنتاتي سنرى أمنمما سني بودي إساء أمو صلاة سلامين تسلام نقا روحين قبضوني تنافي وان قدي أكنا أسونا أنا في دي مجتي جولين غفتكو دقالا قاست إيه خطوان تي أكنا مقرقم تنين بيقبيتي جج أمير المؤمنين أبي أمر عثمان بن عفان وانجئني ولنا يبن عليه من الله رضوان ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا ألبسه الله رداء عمله جي قبريتو كل واهن تاني جيمر وجي غاري خهجته يوخا وجي همتو خهجته هجته الله جل جلاله وجي إني هجت سن غابي دربنو إسي إسا أفس ملي واهن تاني يو أبو صبر الدين arrana magaali taate salaata halkanii dirqamaa miti sa'a bareedduu isiitti takka sadaffaa isii yeroo hafte malee ati kaatee amma nu biraan irru kudhan irrutti adhaana godha sa'a khamsaa gartee sa'a khamsa sabaahan sa'a kudha takka teenya san jechuudha. Ati amman tanamee sa'a arba'a kaatee wadda'attee ilkeete shuwakkattee raka'aa lama gabaabduu faatiyaa innaa xeena talammadaa faatiyaa قل والله واد قراتي إيجانا أمس ركع عالم مميلا بسم الله تبديدا أمس قل والله واد قراتي إيجانا ركع سدي وتري سب بسم ربك الأعلى تاني تقول يا أيها الكافرون تاني تقول والله واد قراتي متى إيراتين سيجابا سوفي صلاة جماعة صلاة يروبات والله قابين وراس الرب سوفيسا غروبك هنجر يو غلغلد إيتيس وان هنجر سوفيسا إيجانا أمو أتي نماتو حاسدان نبوتي لك يا فزلوك حاسد نسي بوتنجرو وچو فقطو قبدو سنوك أبي ربي سي أوفيسيو أو فكين يعني دبين توتينيتي الردرني عادة تنجئيتين قنجاء أمي عبد الله في أبا عبد الله جرجع متقون سوشال ميديا خنرد في والرئي إنجليزي والربشة عجائبة شمرتي الناس قابو ربي نشوفاتو ولنهاك أجئلتو أبو جار صافي جارتي رومانسية خنا اسكيت جاءني خاكنت قوم عن دين
tan agartee karra dhaabbatanii kana deemti iyye kamaan nuuna qabaadha. Abuu romansiyaan akkamiiti buu jirri kun. Abuu namuu jala deemi abuu sheekootiin irra wal fixe bar 2019 bar dhugaa miti jaartii lammadaa fuudhe inni. Abbay tunta ajaa'ibaati boo yaa boo eessaa dhufte boo adii. Gaafa kan gaa mucaan egnaastik jechuun nama rabbiin jiraachuu isaa shakku intalti ammoo yaa Abuu Sabraddiin caffaariidhaan si yaa. Allahu Akbar. Waan feete hojjedhu billaahi aleek qalli baalak. Huccuu ati hojii hojjettee san Allahan jalla jalaalu si uffisa. Asida balaa qaadhii si fasluuq asido ajaatee si baase. Asida maali odeesta waan mal taateef siyaasa danamu. Anaanoo mantana maal waan ta'eef naayini maqaa hundoo maal qabatte maaliif siyaasa dabu boleessu. Ni baasa kana funyaan qurquru ha akhiraa ammoo yaa Abuu Sabraddiin kana daran hama. اثنتان وفي رواية بابان جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة ولا لما يخاوالما الله جل جلاله كتاتا إسي آخرتي وننا ما قبيس أدو جروتي الدنيا تنخيصة سي أريساجي سنما لجنان قال صلى الله عليه وآله وسلم رورو نمت قدو في ayyoo fi abboo harkaa fi fuulaan itti hammachuudha jiru. Haqa namaa yeroo saamte roorroo goote nam takka nam beeku ana ustaada wallaa sheeka beekamaadhaana wallaahi ni baatiin sinjaa warra beeka aba ni baati funyaan qurquru haqa afaan qaban funyaaniin dubbata. Haqa nama miidhamee rabbiin ammoo numa baasan sinjaa. Ijoollee ammaan tana akkanatti wayiwaattee hunnoo dheengadda dhiirummaa himattee maarree himattee ammata akkana bobootu tana abuu ta'asii waa xiqqoodhaan sin jaa bar yaa Abuu Sabraddiin. Abuu gurbaa tokko nama ajjeese qabame abuu bar du'aatu itti murteeffamee yeroo ja'amtu ammaan tana du'a sin ajjeesan biyya islaamaatii miti obboleessoo. Manuma hidhaa keessatti yoo jabduu taate biyya faranjii gaazaa fi kanaadhaa yoo si ajjeesan malee asnu bira yoo ja'amte mooti firdii ni xiqqaata nama mootiidhaan du'anii idoonnoo yoo na sirreessite min furadhaan sin jaa funyaan qurquri malee zala aalamu achi dulloomii yoo kana taate malee. Abuu ta'aakhiraa hoo billaahi aleek sanii barhamtu. Abuu hadiisa tokko isinii faayimu imaamu Muslim fa odeesse xayyaballahu faraa Anas ibni Maalik irraa dhufe radiyallahu anhu. Irra qananaawaa gurbaatii ni dhufanii jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam jiruu duniyaa tana keessatti bar irra qananaawaa gurbaa billaahi aleek. Huccuu inni uffate jiruu teetana tasii jijjiirtu makiinaan isaa waan biraa ka fakkaatu hogguma takka ibidda keessatti wal iyaadu billaa isa cuuphanii jeebar sabqaa takka cuuphaniituma baasanii malaayikaan hal marra alayka khayrun qat khayriin sirra dabartee ni beeti khayrii agartee ni beetaa hijaaniin fayaquulu laa wallaahi yaa rab ni kakataabar amata 80 jiruu lagjarii qaalii tana ka jiraachuu ture. Hogguma takka naqanii baasanii amas 89 kadabarsee irraanfata jahannam hogguma takka naqanii. Ta'asii minniin sin jaabarta isaa inna baxasha rabbika la shadiid qabaan isaa jabduudha. Ammas inni qaaxaroo namaa qaba. Inni irraanfatu beeka. Inni irraanfatu. San yaaduu qaba malee asirratti namni na haa arku akka nama tujjaaraa mattaluun laaftuudha bar. Wannooti bar khalqii wanni godhu jirtuu sanii bar iskaam artistii bar shawwadaa sanii bar. Rasuulli sallallahu alaihi wa sallam deebii qabaafi bar huccuu kijibaa jireeni bar. Huccuu kijibaa jireeni bar. Amma namni tokko akka nama rabbi sodaatu aalima mataattalee nutu rabbi sitirii nurraa fuudhiniiti ni uffanna bar jubbaa cufa uffannee khaxarii tana bar. Yoo kijiba taate bar saaxiluu babaasadii qaaxaroo si qaba toobadhu yoo toobatte chumatti uffanna godha anjamaa yoo goote immoo gaafa qaanni dhageessa qaaba wannooti gandatti kitaakirra futta bilaa sallit sanirraan ustaada dogoggore khalqiin akka jaalattu wariin sin jaabar akka nama isa eeggachuu jiru tokko agarre wanta natti nuti nambar waan haasi gootaan sin jaabar warri Itoophiyaa nuti yoo.
huccuu kijibaa je'een bahawweenii geelee teetii uffattee aruuza akka nama keetii yoo godhatte kijibdu huccuu kijibaati. Akka nama addunyaa tanarraa zaahidaa kajeellaa xiqqaatu imaamata maarree goggodhattee nama uffannaa akka kijibdu qalbiin ta'e ammoo addunyaan ka guutamte huccuu kijibdu uffattee jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam. Rabbiin dandahaati huccuu dhugaa warra uffateen waa godhuu siin